Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isin hin jennetti ansuudhaan oduusaa akkanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhee itti yeroo dabru oduun jalqaba. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurmaa'uudhaan iddoon mana jireenyaa kennameef amma irraa fudhatamaa jiraachuun himanii jiru. Kun immoo rakkoo hamaaf kan isaan saaxilu akka ta'es dubbatanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti injifannoo argadhaa jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwadheenis kasaaraa guddaa mootummaa irratti rakkabsiisa jedhee jira. Mootummaanis gama isaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru qolachuuf humna guddaa bakkoota garaagaraatti sochoosaa kan jiruu fi akkasumas bakkoota garaagaraattis tarkaanfii fudhadhee jedhee jira. Tarkaanfii kaaba shawaa bakkoota garaagaraatti fudhadhee jira yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan kaaba shawaatti meeshaalee gurguddaa fageenya irraa darbatuudhaan qabeenya uummataa miidhaa jira jedhee jira. Oduu biyya alaatiin waraanni Gaazaa akka dhaabatuuf yaada furmaataa manni marii nageenya UN dhiyeesse Ameerikaan kufaa taasiftee jirti. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waldaan gurmaa'anii lafti mana jireenyaa kennameef amma irraa fudhatamaa jiraachuu himanii jiru. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee hojjetanii fi kanneen biroo 262 bara 2008 bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaana aanaa Andoodee jedhamutti lafti mana jireenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennameefii ture. Hojjettoonni kunneen yeroo lafa kana fudhatan kaffaltii beenyaa fi liizii jedhame birrii 38,700 kaffalanii fudhachuu kan himan yoo ta'u hojjettoota kanneen keessaa hojjettoonni 125 ol ta'an mana jireenyaa irratti ijaaratanii erga keessa jiraachuu jalqabanii yookaan eegalanii waggaa 4 ta'uu himanii jiru. Akkasumas immoo bara 2011 hanga bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojjettoonni lafa kenname irratti ijaaratanii fi kan ijaaratu dadhabanis gibira kaffalaa kan turan akka ta'e himanii jiru. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalaa Shaggar xalayaa caamsaa 27/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreesseen lafti hojjettoonni kun irra qubatan misoomaaf barbaadama jechuudhaan guyyaa 5 keessatti akka gadi dhiisan ajajee jira. Hojjettoonni kunneen lafa kennameef irratti mana jireenyaa ijaarachuu fi liqii baankii fi namoota dhuunfaa irraa fudhatanii ijaarachuu himu. Gariin isaanii waan ittiin ijaaratan dhabanii lafa isaanii irratti gibira kafalaa jiraachuullee addeessanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Shaggar garuu lafa waggoota jijjiiramaa dura nuuf kenname maqaa misooma jedhuun nurraa fudhataa jira jechuudhaan komatanii jiru. Lafa kana kan fudhatan yeroo bulchiinsa Lammaa Magarsaa yoo ta'u yeroo san ministeerri muummee Itoophiyaa amma Abiy Ahmed waajjira misooma magaalaa Oromiyaa hoogganaa turan jedhanii jiru. Gaafa lafti kun dabarfamee kennamuuf muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti argamuun haasaa taasisuu kan yaadachiisan hojjettoonni gaafas OBN illeen hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee mana jireenyaa dhabanii rakkataa jiraniif lafti mana jireenyaa kenname yookaan kennamee jira jechuudhaan gabaasee jira jedhanii jiru. Har'a garuu maqaa misoomaaf barbaadama jedhamuun guyyaa 5 keessatti meeshaa akka keessaa baafnu nu ajajan jechuudhaan daa'imman isaanii faana daandii irratti kufaa akka jiran himanii jiru. Durumaayyuu rakkoo jireenyaa hamaa keessa jirra. Ammallee rakkoo caalu nurra dabalamee jira. Durumaayyuu rakkoo hamaa keessa kan jirru mootummaan jireenya kenna nuuf hiyyeessa jennee eegaa kan jirru yoo ta'u amma immoo rakkoo biraatiif nu saaxilu hin qabu. Mootummaan irra deebi'uudhaan murtee kana laaluu qaba jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Kaabinoota fi kaadiroonni mootummaa PP leenjii waraanaatiif gara mooraa leenjii waraanaa geeffaman hedduun lubbuu dhabuun dhagahamee jira. Bulchaa fi bulchiinsa fi nageenyi gandarraa hanga godinaatti yeroo darbe leenjii waraanaatiif gara mooraa leenjii waraanaa geeffaman
Mooraa leenjii waraanaa keessatti rakkoo garaagaraa isaa mudatee lubbuun isaanii badaa akka jiru yookaan immoo darbaa akka jiru dhagahamee jira. Yoo xiqqaate hanga har'aatti kaabinoota fi kaadiroonni kunneen namni 65 lubbuun isaa darbuun dhagahamee jira. Namoonni 200 ol immoo leenjicha addaan kutuudhaan miliqanii baduun dhagahamee jira. Kan lubbuun isaanii darbee fi akkasumas kan badaniin alatti ammallee hedduun isaanii dhibeen qabamuun rakkoo hamaa keessa akka jiranis odeeffannoon gara sirraa baatee saaxiltee jirti. Oduuwwan Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan bakkoota garaagaraatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru qolataa kan jiru akka ta'ee fi akkasumas injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u, akkasumas humna guddaa bobbaasuudhaan opereeshinii bal'aa geggeessuuf gaggeessaa kan jiru akka ta'es ibsuudhaan giddugala Oromiyaa fi kaaba shawaatti opereeshinii jalqabees itti fufsiisaa kan jiru akka ta'es ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kibba lixa shaggaritti haleellaa har'a barraaqan loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kibba lixa shaggar aanaa sadan soddoo ganda laangannootti haleellaa waraana mootummaa maqaa opereeshiniin bobbaatee irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu irratti akka dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata oduu kanaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaatti yeroo dheeraaf uummata irratti dararaa garaagaraa geessaa akka turan saamichaa fi akkasumas badii garaagaraa dhaqqabsiisaa kan turan irratti tarkaanfii kan fudhate akka ta'e beeksisee jira. Tarkaanfii kana kan fudhate guyyaa kaleessaa waxabajjii 2025 aanaa qarcatti tarkaanfii fudhateen akka ta'es beeksisee jira. Qaabota namoota nagaa irratti badii garaagaraa raawwatan kana irratti tarkaanfii fudhateen adabbii isaanii maluun adabee jira jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli Oromiyaa ammas bakkoota garaagaraatti akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru kanarratti injifannoo argataa kan jiru akka ta'e kan ibsaa jiru yoo ta'u, mootummaan gama isaatti humna waraana guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti sochoosaa kan jiru akka ta'ee fi haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru qolataa jiraachuu himee jira. Keessattuu kaaba shawaatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhadhe kan jedhe yoo ta'u, mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo immoo mootummaan meeshaalee gurguddaa fageenyarraa uummata irratti yookaan namoota nagaa irratti darbatuudhaan qabeenya hedduu barbadeessaa jira jechuudhaan haleellaa waraanni mootummaa namoota nagaa irratti raawwataa jiru mormee jira. Qabatamaan immoo kaaba shawaatti waraanni mootummaa fageenyarraa meeshaalee gurguddaa darbatuun loowwan hedduu akka lafarraa fixan yeroo dabre hawaasni komii kaasee ture. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Kibba Oromiyaa Gujii lixa aanaa surroo bargudaa ganda ejersa muraa kaampii shiroo cabbii jedhamu irraa miseensonni waraana mootummaa yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseefii jira jedhee jira. Waraanni Gaazaa akka dhaabatuuf yaada furmaataa manni maree nageenya UN dhiyeesse USN kufaa taasistee jirti. Waraanni Gaazaatti gaggeeffamu akka dhaabatuuf yaada furmaataa manni maree nageenya UN dhiyeesse US aangoo sagaleen kuffisuu qabdu fayyadamuudhaan kufaa taasiftee jirti. Lolli Gaazaatti gaggeeffamaa jiru haal duree malee akka dhaabbatuu fi namoonni butamanii Gaazaa jiran akka gadi lakkifaman manni maree nageenyaa UN yaada dhiyeesse biyyoonni 14 yoo deeggaran US qofti kufaa taasiftee jirti. UN'tti ambaasaaddara US kan ta'an Dorothy Shee yaadni manni maree nageenyaa UN dhiyeesse yaalii karaa dippiloomaasiitiin furmaanni akka jiraatu godhamaa jiru danqa jechuudhaan ejjennoo Ameerikaa ibsee jira. Gara biraatiin immoo UN'n Hamas akka dhaaba shororkeessatti hin farrayne kan jedhu sababa kan dhiyeessan ta'uu BBC, Al Jazeera, Reuters dabalatee miidiyaaleen gabaasanii jiru.
Hamas biyyoota akka UK, US fi gamtaa Awurooppaa biratti dhaaba shororkeessaa jedhamuun erga farrajamee bubbule kan jedhame yoo ta'u, tarkaanfii Hamas hin balaaleffannee fi Hamas akka hidhannoo hiikkatee Gaazaa keessaa bahuuf waamicha hin goone kamuu hin deeggarru jechuudhaan Dorothy Shih dubbatee jira. Oduun itti aanu gamtaan Afrikaa murteen uggura imalaa Ameerikaan biyyoota irra keettee naachisa jedhee jira. Gamtaan Afrikaa uggura imala bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp biyyoota Afrikaa tokko tokko irra kaa'e kan isa yaachisuu fi kan mormu ta'uu isaa ibsee jira. Ibsa guyyaa kaleessaa baaseen gamtichi mala madaalawaa fi mariin ijaarsaa akka taasifamu gaafatee jira. Gamtichi dabaluudhaan imaammatichi qunnamtii uummataa fi daldala Afrikaa fi Ameerikaa jidduu jiru akka miidhu ibsee jira. Gamtaan Afrikaa ibsa kaleessa baaseen mirga abbaa biyyummaa Ameerikaa fi akkasumas nageenya lammiilee isii kan kabaju ta'uu ibsuudhaan Ameerikaan murtee kana keessa deebitee akka laaltus gaafatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa. Nagatti nu tura.